breaking news. Baga gammadan hordoftoonni ibsishaa fi hordoftoonni makkishaadha. Namni akka kiyya jaalatan laayikii tiroobsa isanii jecha asuma baga gammadan yeroo jalqabaatiif namoonni nuti feemasoota Oromoo jenne from Faransaay and from Cairo irraa jaalala halaalaa geggeessaa turan har'a walitti dhufuudhaan breaking news miidiyaa addunyaa ta'uudhaan gammachuu onnee teenya keessatti seef ta'ee argame keessaa isa tokko isanii jecha breaking news ሰበር ዜናም በአማርኛ ቋንቋ አሁን ጀመርካት breaking news ነበረም የማክሻ የና የኤፍሲሻ የዌዲንግ is coming is today መጥላሎ በኢድ ሙባረክ ውስጥ አለሻው ኢኖሽ yes ሁንድ ከሰሉ ላይክ ትሮብ ሰው ኤፍሲሻ ፊ ማክሻ ዳለ